السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة فيا كيسان وبلي وانتي ماتي وما جو نجني كيسان بدأ النجاة كي الحمد لله. تكوسي سنتاسية دايمي رفون هدا أما ما نسنجتشو بربادي سموني كنا فيديو تكو سورة في أكسوما دبي ميديا ردي ما جرت أكسو جرادو أو بلتي تينا هذا ألفجي أسجلي سنجتشو ده والفجأة أسجلي ده خوف جيان شنيو حفوفي دكتور مال جدين جدًا هم ففقاتني ده هف كوبي جرتوان تيب نتي ديبت هجدين يا سبحان الله. إرجسي يبلتني سي إريان سي تنو جي أسجلي فولين أرجو وهي كيكة في الدير فتهم أرجتا يو تي فيديو سن أجي فتين جرا مبارك مسمى برا التلفزيون ورا بمي قال لك فمه عسى جي كيس تم أنا متي سنجت شورا دوغا دبتشوف عسى أنا متي سني دوغا متي أكل مت فول سينما تكفى ربي نبلتي تنادوت سنت جنة حقودو دنيا هم تكينا الرما قدان أكفى كمال التل جروا النجارنا منياتو تشمرن بيجي أربعة كن أك دائما سبيجي تجنا قدنا هجنيان جنا جرانا هجنيان hamilee hedduu qabna akka maatii biraa baane hin argine akka maatii biraa baane maatiin keenya nun argine hawwii hururu waa hedduu keessa keenya hururseeti biyya ormaa keessa ulfaahan malee ijoolleen keenya jaallatanii biyya ormaa keessatti hin ulfoofne silaa haadha ofii bira ulfaahanii dahuu barbaadan silaa haati isaanii arrastee dahuu barbaadan jaallatanii miti duniyaa qabuu yoo dadhaban abboo ilmummaan takkanarraa haa baatu jedhaniiti kanatti seenanii jechuudha. keessattuu ijoolleen Saudi Arabiyaa jiranii fi ijoolleen Dubaay jiran baay'inaan galuu sodaatan. Ijoolleen Dubaay amma wanni tokko fooyya'eefii jira. Hedduun isaanii ka waggaa 15 taa'ellee 16 taa'ellee galee deebi'aa jira. Maaliif carraa galanii deebi'uu tan amma argatan carraa waraqaa baafachuu tan waan argataniif fataraa qaban. Biyyoota Arabaa kana keessaa garuu biyyi ijoolleen teen akka baateen hafte garii reef galu gariin dulloomee achitti hafe Suudii fi biyya Dubaay turte jechuudha. Dubaay ammoo inni fooyyoo ta'u maal inni afuu mootummaan kenne kanaan iqaama dalasiifatan gadi yaa'anii akkasitti xiqqoof deebi'anii jedhanii jechuudha. Warra Suudiilee rabbi carraa akkasii isin haa fidu yookaan addunyaan gabaabdu akkanaa tan obboleewwan tiyyaa dhukkubsatanii qofaaf hin du'anii argitanii ka'agala maatii keessanillee zayyaraa ofirraa biyya birallee deebi'uu hin dandeessanii jechuudha. Obboleettiin teentu waggaa 14 biyya Arabaa kana keessa turte jedhan biyya Suudii kana keessa subhaanallah. Inturre jennu turuu hin dandeettu jennu jechuun akkasuma hundi kennayyuu gin waan garaa nama nyaatu keessa nama dahaaf guyyaa 5 hafe kun nama dahaaf guyyaa 5 hafe tana mee dhuguma rabbi obboleewwanti anumaaf isintu jireenya biyya ormaa kana arge gara jabummaa agana hunda gahe kun hinaaffaa maalirraa madda jettanii yaaddan hinaaffaa maalirraa madda guyya mashanan san obsitee fi hagisiin ilmoo sana hiikkattu hangisiin ilmoo sana ammattu hammisiin ilmoo san takka dhungattee ilmoo san argitee jettu osoo obsitee fi gumaata dhayxee gumaata san keessa marzii keettee fi rakkoon qabu ture isiin duut ilmoo san turraa gadi hafa ture sabiyyii waa hin beekne sun nafti turtuni guddatti forruu isii ilaaleetti obsa ture gin har'a nama ulfa ji'a 9 garaa agasitti dhiibe san afaanin gurshaa afaanin nyaachisaa rabbiif ifaanuuf dukkanaa eenyu akka nyaachis eenyu akka ajjeesiin beeynu garuu marziin akka duute haatummaan keekii fidde sunu afaan ufiitiin himtee jirti jechuudha. Isii maddii rafe jetti keekii nyaanni keekii isa waliin murree viidiyoo nu waraabanii jetti viidiyoo nu waraabasan maaliif viidiyoo nu waraabdan jennaan dhiis mastaawashaadhaa jennee jettee jirti ijoolleen. Inna lakki gaafa gumaata nu gaafa isiin deetti kanaa ol goonee nu waraabdanii jedheenii jetti. Ijoolleen arsii takkallee ni jirti iraatallee ka godhe hin beekanii keekii sana boodallee iraatallee nyaanne maaliif dawaan sun keekii san keessa jirte ta'uuman keekii bitee dhaqee jetti jechuu haati keekii bitee dhaqe sun garuu wal dhabdeen ka jiru isii fi isaan lamaan jidduu jira ji'a 9 waliin agarre sini galee maal jettani ciitii nama ciitii kiyyetti madhuu nama kan jaaladhu wallaahi al'aazim fuullisi nama gadda qabuu miti jechuudha. Hanga namni isinitti hirir jedhee haasoo kan inni hirir jettee naasoo jettiisun jechuudha. Akkana jettanii miidiyaa kanarra na baastanii jetti. Kijibaatu imimmaan maxxab jechuu fidide jechuudha. Obboleewwanti gizee ammaa namni waan biraate sitti naafaan jiru. Ilmoo ati dhaltuu sitti naafaa jira.
dhiirsa bultima ati nagaa qabdu sitti naafaa jira. Namuu duniyaa tana keessattuu shamarran biyya arabaa wajjatti hunduma kennaa waliin qabamuu diddee miti wal jalaa hafanii jiran duniyaa walii hinaafu wal jalaa hafanii jiran waan biraa bifa keessi hinaafuu danda'an dhaabbata keessi hinaafuu danda'an saniin booda maalinni abbaa manaa hange takka si hinaaftee wal si dhabsiisuuf deemti takka isumaa sirraa fudhatuuf deemti takka isima jalaa ajjeesuuf deemti jechuu gammachuu keeffeetu takka dhalumate dhaltu sitti hinaafti jechuu bakka waan biraa waan tuulee hinaaftu hin qabsama shamarran biyya arabaa kana yoo taate malee. Nami maal jireenya mana biyya arabaa kana keessatti jireenya biyya arabaa kana keessatti kan nu beeku eega rabbii jechuu eega rabbii nu qofa jechuu kan walii beeku. Gin garaa itti jabaatee ilmoo ji'a 9 hojiyyuu akkasi ajjeestu hinaaffan kun hundi aariin kun hundi maalirraa madda jettan maal gooti jettan yoo maa bultii qabattee taate malee yoo dhiirsi kun faa namni isin jaalatte yoo hin tahinitti maal hinaaftee jettan bakka maadeetti bakka mallaqa olirraa hin qabu jarri kun mallaqa irraa qaba jechaa hin jirtu bakka hinaaffaa hisdi barri badee jira. Yoo dandeettan kophaa jiraadha wallahi laazim waliin dhamanii abbolee wanti ila bishaan haayilaandii tana jechuun bishaan haayilaandii tana banaa argitanii jennaan jechuun buraatii kan kee biratti itti dhuida taanaan obboleetiti bantee yoo jette hambistee haayilaandii keessatti hin hambisin bante taanaan haayilaandatti hanga bishaan sun dhumu cillixxi godhi fixi yookaan yoo fixuu dadhabde haayilaandii keessaa gadi naqee haayilaandis baalaggati maaliif jennaan yookaan qixxee hambistee dagattee tiraazii kan kee bira keetta kam atu wajjattu sanatu tama nageenyi kan keesii fi nagaa dhabdee nageenyi kan keesii gubutu dhufee haayilaandii ta'e tana waa godha maa shamarran mana madaawii qofti ijoollee meeqa akkasitti marziidhaan ajjeestee beekti amaarri takka oromoo takka akkasitti hin ajjeesne Dubaay keessatti natti fakkaate bakka kalaas hin jiru namni bakka namni hin jiru maal gootaree amma mars anaas islaanutu walitti waan hinaaf nu qabnu war biyya ormaa jirra mana madaamii jirra nuuf taruu didde duniyaa qabuu dadhabnaan kalaas namni tasfaa kutee bultitti deeme namni tasfaa kutee ilmoo dhaluu deeme biyya ormaatiin malee jaalatee miti wallaahi laazam guuttee fiitii miti jechuudha osoo guuttee fi namnu qaxxalee biyya galee seeran cidha godhatee seeran maatirraa zargee heerumee biyya jiraata namoo jechuu biyya ormaa kana keessa bultii qabatee biyya ormaa kana keessa hin jiru gehen nutillee kolii hinaaf nama xiqqoo xiqqoo tana taate jechuudha bakka addunyaa waliin ariinee qabuu dadhabne waliin biraa dachaane bultii yoo isin qajeelanaa yoo qajeelte bakka anaa bultiin naa qajeeltanaati waan biraan nasaddu tanuma asaddaa jechuudha bakka tanuma asadda bakka waan biraa miti waan biraa waan irraa wanni biraan jiru duniyaan qabaadheetiin itti daggamtu hin jiru garajamummaa kanaa silaa biyya arabaa osoo haadhattuu himattee gatteettee ummaatii bar biyya arabaa akkana na goote jettee ka haatuu siin hubanne san kammoo an hubachuu danda'u osoo natti hin himatin jechuudha jireenya darartii mana arabaa kana shamarran biyya arabaa gaafa jedhan an osoo natti hin himin osoo natti hin abraarra'in eenyu akka taatin hin beeka shamarran biyya arabaa maaltu akka sirra ture ni beeka ba'aana shamarran biyya arabaa natti himuun hin barbaachisu garuu ummaa tante teessisi waan biyya arabaa kun si godhetti hin galuuf seeran hanga ananatti nimati sanii galu ummateetti mattee hin galuuf maaliif keessan turre waan ta'eef si galee garuu haala kana taane yeroo garaa walitti jabaannu yeroo wal hastan yeroo citii walii baasnee kenninu yeroo mootuyyuu wadhajjecha fuulirratti duullu yeroo mallaqa walirraa fudhannee waadaa walii nyaannu amaanaa walii nyaannu yeroo walirraa liqeeffannee wal dhooggannu yeroo akka barbaannetti immoo maqaa walii balleessinu yeroo wal xiqqeessinu yeroo gadi hiinee shaanxaa waliitti kilooriksii naqnee hojii deemne yeroo gaafa ijaazaa baane wal biratti nyaannu wallaahi laazim subhaanallah bakka numa jallinni kun jallinni daangaa hin qabne kun wallaahi jallinni daangaa hin qabne waan baay'ee ol gooti baasee ijoolleen biyya arabaatun ka arabni nu godhu caalaa ka jireenyi mana biyya lafa arabaatun nu gootu caalaa gubaa biyya isaanii caalaa gubaa ijoollee isaanii caalaa ka teenniin wal gootu hin jettani ijaazaa bahanii nami maaltu guyyaa iidatiin wal bira midhaan nyaata ijoollee teenna malee ani wallaahi jubbisu nasu kanees ana kiyya jechuudha guyyaa iidaa guyyaa nyaanni hafee lafatti hafee guyyaa sadi booda manni guutu nyaata ajaa'u sana isbaalaa guurramee gadi gatamu sana guyyaa iidatiin nyaata wal bira nyaatan ijoollee teenna hin amantan jechuudha qabatamaa jechuudha kan natti himan maal isin jechuu barbaade
yeroon baddee jirti obboleewwantii bakka bannee jira bannee akka ijaa banne bakka gammachuu walii kennaa nu gubuu eegalee jira ibidda nu qabu eegalee jira histii eegalee jira bakka eeguma biyya Arabaa keessa wala sadu eegalee bakka of eeggannoo godhu yoo dandeettan balbala keessan cufadhaa jiraadha yoo dandeettan wallahi namarraa fagaadhaa jiraadha yoo nama dabalamtan of eeggannoon jiraadha ati diinan qabuu jette nama waa godhee hin beekuu jetta namni garuu lafuma si dadhabee diina si ta'ee jira laafumatti osoo ati waa hin godhin maa itti tole maa hojii qabdi maa uffattee bareeddi maybe nama muka fuullummaa isii maa nusuu ta'ee maa akka fuulli kee maa diyaatee ta'uu dide jedhee saniif hinaafullee hin dhabamu jechu bakka nu keessaa bar bakka bannee jira bara akka ijaa bannee jira akka namitti sun haasoytutti nama injiraami kalaas noormaalii hiriyyaan nama irraa du'ee miti jechuu nama hiriyyaan lubbuu lama irraa du'ee miti wallahi laazim hinenja namuma anan geettu jedhe anaa dhagahee miidiyaarra argaa jiru geettu naasuu takka hin qabdu sin naasuu takka hin asmastalti dammoo akka imimmaan qabee asmastalti dammoo jechuu subhaanallah mee maaltu siisi qisiin duute ishi xayyib qisiin irraa duute san nyaataa jirti moo qisiin irraa duute san uffataa jirti moo waan akka nama suukkaneessu wallahi waan akka nama suukkaneessu lakkaa jar oromoon amaara seeyoo akkasi wal jalaa fuudhan san amaara seeyaa tureeyyuan oromoo dhiirsaa yaa obboleewwantii keessi walloltanii yoo dhiirsallee taate yoo dhiirallee walirra jaalattan dhiira jechuun baala mukarraati ashkarkaariidha garuma oofama hanga gaafa guyyaa tokko achirraa gadi kufu baalli mukallee gaaf tokko gaaf xoollagee numa kufa achirraa gadi isinii galtee gaafa humni isaa laaffate numa kufa ilmi dhiiraa tokkollee hamma humni laaffatu hamma yaada godhatu hamma gaaf tokko bakka yookaan urti mataa isaa dhahamee gadi dhaabbatu asuma asattarammasa dhiira akka kanaatiif isin kan lubbuu keessan ajjeestan dhiira akka kanaatiif wal fixxanii dhiira akka kanaatiif walii gataa deema yoo barbaachisaa taate inni attaraammaashii ta'e nama sadi taatan is ajjeesa isin akka susuma sadiititti dhaabbadhaa isa jidduu keessanii waddaa biraa tara lubbuu teessaniin jiraadha maalu yoo ta'e nu caalaa warri dhiiraa biyya Arabaa kana keessatti hin miidhamne baxaa hin miidhamne nuti jalaa gubbaa maatii guutuu waraanna waggaa meeqaf warroonni dhiiraa osoo mazraayyuu hojjetanii ciisa oolan tishertii bicha deebi'anii yoo uttammaate hammaatti warra gaala jala deemutti ulfaattu hojiin biyya Arabaa bas dhiiraaf jechuudha kanaaf ilma dhiiratiif illee waliin ajjeesina wallaahi laazim duniyaallee wal jalaa fudhattanii gubattanii fiddan dhugaadha nama gubdi garuu akhiraa argattaa dhiisi obboleetii tanteetan ajjeeste wanni addunyaa irratti argattullee hin jiru wanni akhiratti argattullee hin jiru garuu isii yoo dhiiste deenii tanteesan akhiratti ni argatta yoo malqiyaamaa guyyaa sanaata takka kadhaanii miti inshaallah warwaatteen argannetti duniyaan tanteesun achitti sii dhufti har'a garuu gabbaatee rakkattuu waa kadhattuu namarraa ooltu margatta kanaaf jetteen kichuu waliin kutinaa dhiisaa hin jiraanna hamilee keenya jiraanna hamilee qabna ganaa waa hedduu karoorfanna ormi dulloomtan nuun jira nuti garuu noo sammuun keenya daa'ima sabiyyii ganaa zeerorraa qabnee jiraachuuf karoora qabna obboleewwan akiraa maal taatansi wallahi kichuu waliin kutinaa piliis waliif garaa laafa waliif hilaa yoo anaafsi waliin illee namni walii hilu hin jiru bar yoo nuti waliin illee wallahi namni noo hilu tokko hin jiru yoo nuti gara nyaatti waliin taane yoo nuti iccitii waliin taane yoo nuti taqabnu waliin kennee walojjiin biyya ormaa kana keessa qooddamnee hin fayyadamne jechuudha yoo nuti waliin hin naane yoo nuti amaanaa waliin dheeyne yoo nuti iccitii waliin dheeyne yoo nuti waliin hin hammanne namni tokko nuufillee beeku nullee nammatu iccitii keenyallee nuun dhokfatu namni tokko hattaa dhiirri jechuudha dhiirri Itoophiyaa hattaa jechuudha isinii galte dhiirrillee dubartii caalti biyya Arabaa kana keessatti dhiirri Itoophiyaallee dubartii caalti jarris nu beekuun danda'an nu gidhati maal obboleetan akka keessatti boqonnaa feesu takka boqonnaa hamilee isii dhoyita maaliif akkasii wal jibbuun isin barbaachisa obboleewwantii maa akkasii wal jibbitan duniyaa dabruu jedhee jettanii wallaahi laazim ani hin beeku garuu ani akkuma nama kamiitti ijaazallee jiraadhee jira Oromoo wajjinis jiraadhe fira wajjinis jiraadhe Araboonni Amaara wajjinis jiraadhe argeen jiru waan baay'ee gin alhamdulillah hagana hundaa miti hagana hunda wal bira nyaachuun hin jirti yoo jettan ajaa'ibatti jirti
akkana osoo godhattu wal biratti nyaatu takkini osoo takka akkana godhattee midhaan laaltu achitti gumii ta'anii wal bira nyaachuun ni jirti. Anoo jarii argee jira jechuudha. Ana na mudatee jira garuu ana bira nyaadhe sun taane an bira nyaadhe. Yaadachuun barbaadu malee osoo yaadadhe wallahi laazam amma simman qaba wallahi. Midhaan gannaa taruu dide anaa miti kabira nyaata ana nyaataa jira garuu an kophaa nyaataa hin jiru. Warra na wajjin nyaatu santu isii san biratti nyaataa jira. Isii sunillee nama gubdi jedhe. Isii sunis nama gubdi akkam taate beektanii ulfaa tokkoffaa ulfaa da'uu geette garuu wallaahi da'uu geette abbaan manaa qabamee biyya jira. Kazaan birri walitti hojjette kana walitti qabattee gaafa dahi rakkadha jettee baasuun barbaaddu. Gara riyaala 10,000 qabdu jettee haati mana bira gallu jechuudha. Yoo namni hin nyaata hojjetate na jibbanii na dhiisanii hin jettu. Nyaatuma nama sanii san dhayxee lakkanuu akka jeellatti. Akka biratti nyaanne namitiin tun ulfa. Akka hodhuun jenneeni atis hojiin qabdu mana ciista birrii gara fidde dhayxee bitattee nyaataa jirta. Akkana warra rakkisaa ture yeroo san jechuu mana jirtee namitiin sun. Amma nyaata kana qopheessan nama 3-4 ta'ani balbala bani'an haa isiin dhuftuuf jechuudha. Akkana godhadhee siistamii ayyaame kootu nyaadhu jedheeni sabab ayyaameef na duuka dhufte. Jarri moorri nyaata qopheesse mastaanqaqaan akka kennee jira. Atillee ni nyaatu si wajjinaan ayyaamtee jennaan. Kazaan yeroo taa'ee nyaadhu balbalatti gadi cufan. Wallahi laazima mallee mana fakkaata obbolee wanti cinqii gisee sanan cinqadhe auzu billah gumachii deemu muddamii gumachii deemu bakka osoo akkasi balbalatti cufan dhiibbattee balattee seentee teettetu waan nyaattee cumaan kaa fudhatte oduu akkasuma itti gadi cufan jechuudha. Isii maal hubadheef amma gisee san isiidha waan fedhannaan haa jedhani beelaa nama ilmoo garaa qabu beelli nama dhiistu isinii galtee birri fitiin baastee akka hin binne abbaan daa'imaa bira hin jiru. Amma lammata deemtee hojjetee ittiin birri fidatuu hin dandeettu. Operaasyoonii isii barbaachisuu danda'a. Birri san balleessuun barbaaddu rakkoo saniif yaadaa jirti. Haadha jarrummaan kun waan jedhan naanaa jedhanii jetteeti ilmoo garaa keessaa saniif gatii kaffalaarte ammasilla. Osoo akkasitti jibba dhiibattee wallaahi al'aazum teettis manuma nyaata. Osoo akkasi jibban jechuudha. Waan baay'ee irraa baradhe hingiseessan waan baay'ee irraa baradhe daa'ima san booddee garuu eenyu galeen beeytan ana galeen isitti maleen kennu jettee naga ji'a 4 geettee gaafas kaan ka'ee biyya galee daa'ima san ana galeen jechuudha. Waan baay'ee taate haatu sun anaaf garuu barumsa. Gaafa daa'ima san nak kennitu booletti ila akkana gootee rabiyaa jechuudha. Akkana gootee fiidee biraa tarte daa'imattii tan fiideetuma biraa baqatte jechuudha. Kazaan akkana laalee badee maa fiidisi haati ilmoorraa akkana fiidda odoo qiyaaman hin geenne jedhee warabbii garaan kun yaajama na rifate bakka akka badaa garaan na rifate lakkaa garaan na rifate kan akka waan rabbii san Hussein irra godhe anillee gaafa kaan galee maamaatii dahee gaafa biyyaa bahu ila dubbima gaafa sanii san yaadadhe bakka galee waggaa 2 booda biyyaa bayan biyya kana deebi'e. Video fiigiti gaafsan si ilmoo san biraa fiide santu iji dura na bayan jechuudha. Si gaafsan hamtullee jenneeni garaman na rifatee waliin boohe bakka rabbiin gaafsa waan raggalmeessee silaas waan la malaayikaan gaafsa waan raggalmeessitee rifaatu isiisan iji dura birna jedha yeroo kamuu ammallee ammanatti fakkaata akkasitti daa'ima san biraa akka waan kaarabaan qabeettuun jettee biraa lixxe jechuudha. Akka isiin gara haadhatii hin dadhabdee of qabdee akka tokko baqatte daa'ima isii tana biraa bitaamitti akka tokko na fakkaate. Kazaan gaafa maamaa ta'e biraa dhufu machaahu maraachuu ka'e jechuudha. Ilmoo akkas taatee jibbamtee yeroo ulfaatiraatti jibbamtee hagadeettu dirasiitti jibbamtee manatti deebitee waa meeqa taate abbaa malee jechuudha. Ulfa ji'a takkittiitiin abbaan biraa qabame laala. Ulfa ji'a takkittiin abbaan biraa qabame saniin booda sin deebine adda isii wajjin gatii guddaa kaffalaa turte sinii galee. Biyya Arabaa kana keessatti waan baay'ee keessattuu haati ilmoo waan baay'ee dabarsitee badee subhaanallah.
wallahi waan baay'ee dabarsitaat ilmoo gaaf isin deettu hiriyoonni isii silxeedha namitti hiriyoonni isii guutuun jalaa baqatan iqaamaa qabanii iqaamaa kiyyaan akka deemteen deenne jedhanii balbalatti gaccifatan oromoo akka hiyyaatti waliin deemtee azabamaa turte jechuudha naqabanna haa qabani jettee sistariidha waliin deemte jechuudha wallahi alazim rakkoo san waliin deemtee qoodamte odoo raqaan qaban garuu silxeen akkasii ollaan saahibni kan yeroo fayyaa midhaan waliin afaan wal kaahatan sun waliin nama hamatan sun isin ciniinsuu qabnaan balbala gaccifatte qaamaa ofii wajjin bara mana tokko keessa galla dhiirsa qabdi jechuudha yeroo lama sadeetti deddeebite biyya warabaa kana ulfooftee galtee daa turte miti sun ammallee hin jirti maal isin jechuu barbaade subhaanallah biyya arabaa kana keessattuu haati ilmoo jaalattee ilmoon dhaltuu jaalattes bultiin ijaarrattu yoo gammuu fi isinii galee garajabummaa hedduu jira biyya arabaa kana keessa garajabummaa akkatti itti nuti garaa waliin jabaannu arabni anaafsi itti garaan jabaanne arabni nuti garaan jabaan akka nuti garaa itti walitti jabaannu jechuudha wallahi laazam yaa obbolee wanti garaa walitti hin jabaatina dhiisa duniyaan gabaabduudha bakka keessaa deemuuf ta'e biyya arabaa tanallee kaayyoo of duraa qabna gallee jiraanna jireenya keenya jiraanna ilmoon tiyya bakka hin dhufe kana hin dhufin ilmoon tiyya lammatan gabroomiinitu biyya kana nu kaahaa jira malee ganaa gallee akka nama ganaa reef ballageetitti jireenya tidaarillee jireenya waa hundaa jiraachuu henna hamilee waliin dhahinaa kichuu waliin kutina bakka dhiisanii tabirrii isin nyaattettu adeebitaa dhiirruus nyaatetumaan dhiira meeqatu isin nyaatetumaan nagahuma bobba'ee galaa jira ka guyyaa takkaa yookaan abaartetu hin beekne garuu dubartii akkeetitti isin nyaattee miti ni galchiti dammoo haqa kan kee rabbi karaa rabbiitti si galchiti waan ta'eef baroonni kirikkirii nama fideeyyuu hin jiru dhugaadhaati duniyaa tante akiratti hin barbaaddu addunyaa irratti ittiin fayyadamuu barbaaduu dandeetta gin yoo isin hin kennine dhayxee gaafa sii miite atillee miidhamtuu taata beeki namni lubbuu baase ufilleef akirattillee gaafa guyyaa qiyaamaa lubbuun san qabatee qaba isni galee lubbuun sun isin qabattee kaate jechuudha lafarra si harkisaa fuula rabbii si fidde jechuudha kanaaf ati duniyaa tante achitti akka hisaaba hasanaatiin argachuu si wayya wallaahi laazum dhugaadha nama gudibiriin takka waan biraa immoo irra walii taraa dhiisaa biyya ormaa kana ka jirruuf wal caallatii miti tokko bakka addunyaadha bakka kuntin soqaa dhufne guddaan addunyaadha fira soqaa dhufne aanaa aalii olii soqaan dhufne ziyaaraa makka madiinaan dhufne nuti duniyaadha kabbaa hireen godheef bakka hireesaa carraasaati hinaafan badaadha hinaafan dhukkuba onneeti hinaafan jireenya nama jibbisiisti obbolee wanti hiree familee nama kutti akka bultiin gaarii siin baane si gooti akka bakka fayyaa arganne si gooti hinaafan dhukkuba bakka wallaahi haqa bidhatii taraa rabbiin haa baasuu reeffasii rabbiin haa galchuu isin reefi galee galuu baatillee donker bakka eegesin hamileen isii dhahamee isin bakka kalaas kichuu cittee jiraatte maal waagaa qaba reefi galee galuu baate kalaas hilmiin isii guutuun eebjuun isii guutuun uffata daa'ima isiitii bitatte guutuu osoo uffisin kichuu cittee jirti bakka ilmoo isii qabattee qabri galtee jirti laalaa wafiq wallaahi waan tatana hojjetan rabbiin ilmoo garaa isii hin kaahin rabbiin ilmoo garaa isii hin kaahin ilmaa fi finna rabbi isii hin garsiisin wallaahi alazim waan feetillee taate bumaan dhiirsa namallee ofillee jalan deddeemina abbalee wanti yoo dhiirsallee taate natti fakkaatu sanillee garuu hinaafama uzu billah waan asaamira markaa bada wallaahi alazimni أعوذ بالله ربنا محاتي سبحانه كيسا وامي قد جماعة أولسي وامي قد جماعة أولا بولا تكرر في الجبوة والسلام عليكم.